jiru sasin fuudha jedhee waa dagalfatee birritti baatee Dubaayitti ergate akka jarri manetti inni waa isin agarsiisaa jiru kun. Inni amma baay'ee isa Dubaayitti simate. Inni kun immoo isa Dubaayin ergate. Inni kaa galgala ganama hidhate immoo biyya jira. Shuuf lala isinii galaa jira miti. Inni fuudhee ni kaa hidhatee maatirraa amaamota yookaan zargiidhaan fuudhee saqqa jira. Inni kun isa lammaffaa isa magaalaa Finfinnee nam fuudhe jedhee baallaqatti baasee gara Dubaay shanyaate. Inni amma sii bahe immoo isa Dubaayitti fuudhe. Rikardi naa godhaa bakka kana irra isinii deebi'a. Ijoollee rikardi naa godhaa. Inni diimaan amma qayyoona sii bahe. Ji'a isaati wajjin. Galatoom. Galatoom. Amma intala Dubaayin jirtu kana inni ganama fuudhee yookaan maatirraa kabajaan naqee fuudhee biyya jira limmuu keessa jira. Nikaa isaa irra jira tokko naa jedha. Ji'a waggaa darbe inni waggoota lakkoofsiseera ji'a shan wajjin taa'e maatii wajjin fuudhee kabajaan haadhaaf abbaarraa raqee fuudhee isiin na kennaa jennaan nan jaalladhe na kennaa jennaan maatiin kennee nikaa hidhee fi geggeesse kenneef. Mucaan sabiyyummaa ijoollummaa qabdi dattee takka ji'a shan akka ji'a ja'a wajjin teessee utuma nikaa hidhamee wal loltee badde. Eega baddee booda guyyaa tokko akka ta'e qabsiifatee ture. Eenyu warra koo jedhee sanuma harkaa mallattee baddee Finfinnee galte. Inni kun abbaa warraa lammaffaadha jechuudha. Inni gastii keessa jiru barreeffama nu agarsiisu. Sin fuudha jedhee ji'a 11 nikaa malee wajjin taa'e. Sin fuudhaan walii galanii mana kireeffatee qodaatti bitee kunoo daamaa jimmaa jechuudha. Mana kireeffatee wajjin nikaa malee ji'a 11 wajjin taa'e warra namaa waliin. Daamaan jimmaa inni barreeffama nu agarsiisaa jiru. Wal fuunaa jedhanii limmuun sotoo raqee magaalaa limmuu. Innaas limmuun nattu geessee limmuu fidee piroosisii fixee fi waa hunda fixee maallaqa itti baasee sin fuudhaadhaan walii galanii maallaqa itti baasee ji'a 11 shakashakee gara Dubaayitti ergate. Inni gara Dubaayitti ergatu utuun hin ergatin dura mucaan diimaa ammaatiin mucaa daadaa kootiiti jedhaa turte siin. Mucaa diimaa amma sii bahin. Garuu abbaa manaa sadaffaadhanne. Abbaa manaa sadaffaadha garuu abbaa daadaa miti. Mucaa daamaa jimmaatiin daamaa jimmaa kanaan mucaa daadaa kootiiti jettee barataa yuunivarsiitiiti jettee itti maa turte. Aboo miitu godhadhu adeero. Barataa yuunivarsiitiiti jettee itti maatti kunoo abbaa manaa lammaffaadha inni suuraa fide jechuudha. Barataa yuunivarsiitii mucaa daadaa kiyyaa jettee jana turte. Kanaan booda maallaqa itti baasee piroosisii xumuree fi waraqaa dhalootaa xumuree fi Dubaayitti ergate. Innaa Dubaayitti ergatu abdiin inni mucaa daadaatti jedhamu simate haadha warraa koo nikaa godhee jedhe. Sadaffaadha jechuudha abdiin. Abdiin isa sadaffaadha. Abdii isa sadaffaa qibalee jechuudha. Inni kun ji'a 11 wajjin taa'ee rakkoos waliin dabarsee qannoos waliin dabarseera. Abbaa manaa inni duraa ji'a 5 wajjin taa'e. Abdiin amma ji'a lammaffaa moo ji'a meeqaffaa keessa wajjin eeganii kaa godhate. Ilaala sadaffaadha jechuudha abbaa manaa sadii ergani. Amma ni suuraa mana inni duraa ji'a torba wajjin taa'e jette intalli. Akka ji'a torba akkas ji'a 5 hanga 7 inni jalqaba. Inni suni inni jalqabaa sun nikaa irraa qaban malee. Walumaa jarkuun sadan walumaa galatti waggaa tokkoof ji'a torbatti shawwadaman jechuudha. Waggaa tokkoof ji'a torba walumaa galatti. Koi. Kanaafi wanta garaana nyaate keessaa abbaan manaa inni suni abbaan manaa inni biyyaa suni biyyuma jira nikaan irra jira. Wanta garaana nyaate keessaa mucaan abdii jedhamu kun heerumuu siin beeku. Mucaan diimaan bareedaan ammaa jechuudha. Mucaan miskiina baay'ee jaalalata doojji malee mucaan baay'ee miskiina. Mucaan sana nan deeggara karaa danda'amina yaada illee. Mucaan abdii suni sammuun isaa jaalalaan hidhameera buloonii jaalalaatiin duuchameera. Garuu bulee olee ni ikkata buloonichi hin turu amana. Buloonichi tulee huulee turee bulee oolee shaaggatee keessaa bu'a bulooniin jaalalaatti sammuu isaa qollofame ana tokkummaatu jedhe akka bu'u jira akka itti shaaggatu qaba buloonichi orjinaala miti waan ta'eef mucaan amma jecha nu jenneen fudhatu in nyaatama garuu mucaa kana in shawwaddii harkaa baddi na amana imanu sadaffaadha waan ta'eef in heerumne jettee itti heerumte waan ta'eef ni kaan irra jiru jettee itti heerumte waan ta'eef isa kanaan immoo halkan ennaasa sana isa sana haasoftee kaatee madaamin na bireera jaalallee koo jettee itti barreessaa jirti itti bu'aa jirti waan ta'eef mucaan miskiinni sun nyaatameera jechuudha. Sinii galee mucaan miskiinni diimaan amma jaalalaan qollofamee sammuun isaa ashagameera. Amma hin galuuf wanumaan jenne hin galuuf nyaatameera garuu mucaan sun nyaatameera. Amana hin dhufa amma ol galchina leesko. Abdii erga jala jirte fakkaata. Eddeetti badanii amma immoo abdii si ergeen jira dawwalteetta moo isa limmuus immoo maastar limmuun jira akka inni fiduun godha maastar laayivii. Oo dubbiin hin xumuramne maastar akka inni laayivii naa fiduun godha isa limmuu sana. Oo dubbiin xumuramne abbaa manaa limmuu sana beeksisa nan hojjedha. Yoo dubbiin xumuramne abbaa manaa isa limmuu akka maastar dhaqee naa fiduun nan hojjedha maastariin ulaagaa akka inni dhaqu deemu mijeessine akka maastar kabajamoon
maaster Sharafuddin akka isaan naaf fidanuu fi irratti hojjedha. Saalii Faarii sagalee naa qabdee kaatee dhimma irra hin jira dhiifama naa godhi. Yoo dhimma ajaatee irra deebii naa qabi yoo waajaa wayii ta'e. Dhimma irra jira waan ta'eef. Sagalee naa qabdee kaatee si argee irratti joo hin gootu. Saalii Faaris dhimma irra jirraa waan ati naa qabdeef hin beeku. Dhimma jabduu irra jirra waan ta'eef dhiisee bahuun hin danda'amne. Akkasitti hubadhu jechuun hin barbaada Saalii Faaris obboleessa kiyya kabajamoo. Abdii si ergilee jirra. Abdii si ergilee jirra yookaan gasti seen egaa. Ijoollee Dubaay sadii tokkos hiiki jennaan didee haati warraa kooda jalaa baddee ol galee hiiki jennaan didee darkaa biliti. Olii kee. Hiiki yookaan si fandee bisaa jennaan didee. Kana booda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullah. Namoonni haati warraa keessa. Dubbiin kee kun dhumura madidee. Inboksii natu boonna liqeessi. Okay, dubbiin kun dhumura madidee waa'ee ajaa'ibaatii wanti kun maal jechuun barbaade amma mucaanni finfinnee jiru isa limmuu jiru nikaa buusuu eega. Abdiin immoo amma mucaanni kun Dubaayitti arguutti eegaa ture. Sigalee dubbiin akkas ta'e. Dhumarraa abdiin garuu waan nikaa godhate hin qabu. Qulqullinaan nikaaluma hin qabu abdiin dubbii kana irratti. Inni Finfinneetii fi inni Dubaay kun nikaaluma waan qaban waa tokko nikaa hin qabanu jari lammanuu. Sigalee akka dubbiin jirutti nikaa. Tokkummaa qabeera uummata taaptaappii koppilingii godhamu. Maaliifi adaadaan akkas laasofteetti tokko atoo adaadaan hin barinii nikaan hidhamu waan jiru natti hin fakkaatu. Kaataa garuu. Namni waliin sara qabdanu yeroo inni dhufu lollaa galchaa namni waliin sara qabdan daqiiqaa tokko. Ayyee. Abdiin nikaa waan irraa qabu natti fakkaatu akka kootti. Jaalala malee nikaa miti kan abdii. Qabu nikaatti amane keessa amane. Bakka halas abdiin jaalala keessa jira ammaa fi yaa alamtaraa miti. Inni Finfinnee sigaa hin taanee fi lootariin immoo dhumarra abdii gaan qaqqabee fi waan gootan hin beekanii to be honest dubbiin kuni waan fiddanas waan qabdan natti fakkaatu niitiin mucaan waliin dhoftee jiraataa halas. Kaleessa erga nikaa godhadhee ji'a tokko nuun jedhe mucaan. Adda ammoo dubbii wanna biraati. Kanaafuu sin jedhe inni jaalala keessa jira abdiin ammaaf jaalala keessa jira. Maaliif sobaree nan jaaladhan jedhuuma nan jaaladhan jedhu akka daamaa jimmaa. Daamaan qurxii haasaa abbo. An daamaarraa ammoo wana soba nagare dhugaa rabbii galatoomi ulfaadhu. Isa dhugaa daamaan sirrii jira innis waan garuu naasee hunda tagbaariidhaan argine kunoo. innis ko warra namaatiin kan inni eegaa jiru amma shinni kaa gadhiistutti miti ree. Inni eeggataa taa'e. Inni leetaa eeggataa jira. Akka jiru dubbateera garuu inni hin somne. Leenca waa qabeetiyyuu waraabessi taa'ee eegaa jira si galee atuu waraabessi eegaa jiru immoo kan biraa dhuftee butte jala. Kana dubbiin inna guyyaa gaarii qabaadha. Ayyatas. Akkati uummata koppilingii godhaati mucaan akkuma daamaan jedhe dhufaan jirtu abdiinis Maalumti saatii kudha hiikaalee Bultiin soba irratti ijaarame wanti mucaan beekuu qabu maal beeku? Ammallee numne Bultiin soba irratti ijaarame eessayyuu ga'uu hin danda'u. Rabbi isaaf laaffisu. Abdiin numne. Numne mallee. Eegnee dadhabne meerre. Okay akka dhufuuf sagalee tokko waamicha taasisaa fi hundi keessanuu. Ajjala jira ergaafiin jira ajjala jira. Ergaafiin jira. Si waamne kottu abdi. Sagalee tokko waamicha godhaa fi xiqqoo si dhiifama beekaa nama duratti deeffadhe. Abdi kottu. Abdi kottu si waamne kottu. Abdi kottu. Maaster limmuu isa limmuu fide maaster rakkoon hin jiru isa limmuu hin finna rakkoon hin jiru bagachi jiraate. Rakkoo qabunis. Maaster bakka jiraate. Hojii keenya obboleetto kitaabaan hanqasii banadhee taa'aara daawaa gochuudha. Jaalalli farda Namni biraayyuu jira jedhee ture juuniin kun kaleessa beektu. Ollaa galcha muriitirree na argitan. Namni biraayyuu jira garuu maqaan namichaa dhoo innis hin jaallatte gatii ta'e maqaa daamaa wajjimmaa kana eenyu godhee jaallataa ture maqaa namichaa dhoo hin barbaanne. Kan biraa jira. Eban.
Ammas bu'aar fafaam. Laa ilaa. Jira beekan bakka kan biraas jaan kan irratti garuu naasa'u. Inaata inni. Isa dhoski inni dhokateera dhoski. Nusatari sagan. Nusatari sagan maal goota. Mucaa shoddee sana miira keessan galchinaa dara gurbaa sana baay'een. Maa mucaadhaan maal jenne abdi. Mucaadhaan maal jenne maani. Ola galchamu. Mucaan aadaa balleessuu dhiyana walitti bu'uu barbaade beektaa. La isa maal jedhe beektaa mucaan miira keessa galee jira amma sirriin jira. Jaalala Waan dubbatina. Jaalala jira. Waan hin taane dubbatina ammallee. Sabara. Jaalala jira. Jaalala jira namni jaalala. Ijoollee waan isinitti hima. Amman galuu fi hin shawwaddi. Ilaal dhagaa mucaan abdii jedhamu abdii hajii hin nyaatamu. Naamana hin nyaatama beekama. Wallaahi guyyaa adii bakkee buuftee deemti mucaan kun na taazzabaa. Fooloo godhee hordofaan amma abdii hajii kan. Tokkuma dhaggeeffatu. Waateedha mucattiin baay'ee an beekan qaamaan hin beekan. Jana jantee beektaa? Jana Qaamaan beekuun kee maal godhe? takkaatti jira beeku. Jira beekuun takka garuu cimtuudha. Amma isaanuu nagin jetteetti. Okay, ijoollee limuu keessa jirtan qophaa'a. Garuu intalli kun Habashaadha moo Oromoodha yaa jamaa? Abdiinis Maastar turuu fide sammaa. Oromoodha. Abdii si eegaa irra. Natti hin fakkaatu. Oromoo faranjii ta'e. Maal jenna? Lakki faranjiin akkas hin gootu jaallannaan obbolee. Wallaahi hin gootu. Hin gootu Ta'uudhaan faranjiin. jira qo'amman. Rabbi isheedhaaf dhiisu du'aa godhaa fi Rabbi Rabbi ishee karaa qajeelchu. keeritti deebisu Rabbi ishee qajeelchudha nama du'aa gochuudha. Abdiidhaafis du'aa godhaa. Isaa rabbiin Isa finfinneetis du'aanuma godhaa fi malee waan tokko waan goonuuf hin qabnu sila. maa jaroo ka hiriirra hin jirtu du'aa isa kan maalii goonayyuu. Rabbi dhiisuu fedhaam. Mucaan kun bara sa'aatii 10 kaatee gamaarti bara sa'aatii 10 kaane jammarree nuuf tokkummaan bara sa'aatii 10 amma sa'aatii 2 moo ituu dhufte Maal asitti tortorreem. Maa reeffuma eeguu ta'eef reeffuma biyya laatii gad. Edda abbullee reeffuma biyyaa alatti baddalame eegutee. Koppilingii godhaati amma maastar qajeeliyaati. Luka qophaa'e. Amma boori jidduu kanatti. Gurbaa sana nuuf hidhuu qaba piliis. Gurbaa sana qaba. Abdii si waamne rabbi si waamne. Abdii yeroo namma. Abdii yeroo namma si eegaa irra abdii. Maa si ergaan jira abdii seeni malee akkamii nu cuftare. Akkam nu cuftare. Ayi. Dawwali jennaan dawwali baatee achaftaa. Mucaa suuraatii kan arginaa dhufti isheetti amma. Maa jala jirti tokkuma Gaafa- tuutukii sadi qabdi jedhani maa. Gaafa mormatti mammaatti Himoo jala shan taa'u. qabdi, himoo shan qabdi. Himoo shan qabdi. Naggaadeedha mucaan sinu bakka. Kunoo himoo meeqa akkasiin qabdu qo'aa asitti irra gaasinii baasan irraa hin sagadaatti fakkaata. Dhagaan oole ansila. Maa gidee nyaatuuf dhagaan oole. Adaadaan si himoo shan qabdi. Shan qabdi, himoo shan qabdi. Dhuguman jedhe. Wallaahi Nuti wallaahi jaarsa duraatiin jechuun abdiin waa ofirraa buusuu qaba. Abdiin hin nyaatama naa mana. Abdiin nyaatameera. Jaarsi duraa immoo baay'ee jaallatanii bar baay'ee jaallatanii sirraan buusu jedhanii hin didee. Baay'ee jaallata jedhanii dhagee maa qabsiifatee warra kootii jedhee iyyuu hidhamtee turte jedhanii bar. Baay'ee jaallatan bakka sirraan buusu jedhanii. Amma gaa imoo jarrina jaallatan of eeggadhaa namni imoo lama qabaannaan jechuudha. Dhaheen tijjeesaan na goree tiichinatti heerumta. Imoo lama qabaatteenaan dhaheen tijjeesaan. Yoo wanti na jaallatu keessa dhufte dheetanii bar. Yoo na dhagaa jiraatte. Toofi qammatti hin dawwaltu ati. Mucajjaatti moo? Kottu edheechi bilbili. Oo itti bilbila. Ajjala jira ergaafiin jira ofirraa kaansal godhaa jira beektaa kottu edhiin. Inaasaa jira fakkaata bilbilatti inaasaa jira fakkaata. Kottu tokkummaa Ergaafiin jira. waame kottu. Kottu. walakkaa isaatii mul'uwaasaa walakkaa isaatii dhumeera erga gadi. Dhufeera dhiisi bakka. Dhufeera dhiisi. Abdiin Amma hajii kun madaamu kaleessa abbeessu. dubbii fixeera machi. Dubbii fixeera kaleessanni waan jaallattan jettanuu dhiisaan jiruu jedheeran.
Nuti siif miti. No akkas miti. Namni Dhiisuun qabu. Amma dhiisuun qabu maal dhiisa? No akkas miti. No. Tesila. Onin dhiibne kana maa waliin keessi kaafna nuti. Onin Ano ati keessi kaase malee jaallateera mucaan jaalala keessa jira bakka namni jaallate jaamaadha. Waa tokko fiddee Jaalalli warra namaa jaallatamaa warra